خدير بكتنا خدي بكسم كدي أجي سيني هنا كرر جنما به akkuma ganama dalagaa baheen hin galle ganama subisaa kudha lama bahe hin deebine ilaa ammaa halkan saa meeqa jira jechuu ilaa ammaan tana salamtaa irraan fadhee wallahi yaa oromooti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkam nagaa fayyaadha jirtanii nageenaaf qabdanii numa jirtanii jajjabaatan alhamdulillah bakka jiraattan bagaas geenye walumaanu arra abbaan mana kiyyaa khadiirii odaa maddaan jechuu ganama akkuma dalagaadhaaf bahee kutatti hin galle irra ilaa ammaan tana hin galle ganama dalagaadhaaf bahee kutee bakka dalagaatti kutee khalaas hin garre liphiisaa sa'aan tun yarra halkanirraa sa'aa 8 jirra hin rafne ilaa ammaan tana akkanatti hin taa'u jira. akkana kutee akkas kutee bakka sinni seeneen garree gurraan hin dhageenyi jawwaala isaa irratti dawwaleetiin dadhabe jechuu cufaanaan jaa guyyaa kana guutuu irratti hin dawwalaa oole jechuu duratti dalagaa irraa gizeedhaan gala azaanaa siriidhaa turte gala jechuu arra bakka tana kutee as kutee hin agarre kunoo ilaa halkan irraa miilaa isaa 8 jira nasiruun gaa duraan akkuma beekamutti goltii artii jechuu barbaaduti jira as dhufee barbaaduti jira hanga askarii ulaa irratti nu fidu takkatti jechuu arra waa isaan sunilleen fuudhanuu isaa fi alii barbaadu jira alii tokko biyyiti jirratuun gaa biyya namaati bakka ol kutee gakkutee oduu sana waa isaan sun fuudhanii waa bakkuma inni seenee wallaahi waan dubbadhu wallaalee waan nama ilaa ammaan tanaa dalagaa irraan galiin meeshin akkam jettan guyyaa ganama sa'a 2tti deema sa'a 9 sirii galee allaa kubaree azaanaa sirii ammoo amma halkan irraa sa'a 8 jira jawwaala irratti dawwaleetiin dadhabe jechuu irraa deebi'ee jechuudha laal kunoo ilaa ammaan tanaa cufaa jechuu jawwaallisaa irratti dawwalee jawwaallummaanuu cufaadha jaa'u hedduu takkaan yaaddee jira wallaahi biyyatti jirtuun biyya namaatii waa karaarraa namni maysee waa gaana suruu fi aliin sun karaarraa maysanii waa isaan sun qabanii shakkii garuu jiruma saniin qaba malee waan nama biraallee hin qabu wallahi khara inni seene bakka sana seene bakka san seene arraan beeku jechuu shakkii isaan marraa hin qaba isaan sun waa qabanuu gaa allaalam rabbi beeka waa isaan sun karatti harkatanii gaa dagutti qabanii kuchiisanuu waa khara biraa gaa maquu biyyatti ture illaawu biyya namaa kan keessa jira wallahi allaalam namni ilaa ammaan tana haala ni ta'a akkanatti garuu bakka biraan ni ta'a dila namaa akkatti hin taa'u namni Oromooti biyya jirtuun biyya namaati biyya teenya keessa jiru illaa uslaa biyya teenya keessa jiraanne biyya teenya keessa jirra gizee feene bobbaanee galla jenneetiitii mirga qabnaa tatteenya hamaallee ta'uu gaa abbaa ilmootii yaati jechumaafin ol ba'ee dubbadhe garuu gaa isaan sunillee qabanillee ilmoon ilfoon magantaa akkuma viidiyoo duraa keessatti jeesinii maratti arra yoo qabanillee isaan sunillee ilmoo isaaniitiif jecha qaban jechuudha. ammoo gaa abbaa ilmooti ilaa zaatanaa ammaan tana gaa alatti hafee bakka san seenee as seenee oduusaa gizee hin dhagahin tana numaan iraarama numaan yaadda'u jechuudha. Deengadda wanni hin ol ba'ee dubbaddeef akkuma ilmooti yaarratti yeetumaan irra dhaabbadee dubbadde jechuudha. Yookaan maraattuudhaan aan jettan illee isiniif hin jedhu. Tummaa laasoitallee yoo naan jettan garuu jaaladhee ol ba'ee fiidootan illee isin waraabutti hin jiruun. wallahi dirqama gartee biteen as beelaatiitu ilaa zaatan ana teessisee fiidiyoo tana waraabsisee jechuudha. Nama tokko kasi biraa bahee bakka san jiraa as jiraa bakka tana jiraan dhaga'iin ati akkamee hedduu takka yaaddoo jira wallahi. Faana silaasaa dhagahee sanuu qopxiiti yaa mana kana keessa jiranii sodaadha hedduu takkaan sodaadha. Namni takka naannaa keenya kanallee galanii jechuun uummata arabaa kana cinaa galu malee.
faana qob jettu isuma jeetiin gad dhaggeeffachuu jira. Yoo waa akkanatti as duuba shoqomsan gartee miti akkana garaan kun harr addaan na ja'a. Uummanni naannoo keenyaa kun illaa biyya namaa keessa jira baalageedha. Wallahi woomaan jiru wallaalee wayyetti jiru akka tokkoon jijjira gartee miti boo'ee quufeetiin eessuma biyyatti yeroo baaftee biyya namaa keessatti kan naazabde jeefirraa useetuma caljeetaa jira jechuudha. Waan hin godhu wallaalee kaameraa kan akkasitti baneesanii viidiyoo tana maruu danda'e itti naareen Oromooti. Waan hin godhu wallaalee akkaan ta'uu wallaalee waan hin jedhu hundaa wallaalee waan hin walii godhu hundaa wallaalee wallaahi. Ilmoo daa'ima xiqqishoo fi ana bicheetiitu mana kana keessa jira jechuudha. Silaa namni na bira jiraate waan akka sodaadhu niin ta'a. Namni na bira hin jiru jechuudha. Namni takka na bira hin jiran as keessa. Saniifuu gamee faanasaa bakkuma gartee miti rabbiin ittiin dhageessisettiin dhageeha. Faantisaa bakka sana jirtii as jirtii irraan dhageenye hin garree ilaa halkan sa'a tanaa hin agarre jechuu eega ganama bariisaa bahe. Yoo arragaa isaan kun qabanii karaa raamaysan kataate gaa sanii homaa rakkinan qabu. Yookaan isaan kun itti dhufanii karaarraa qaban taate. Ani waamaan dubbadhuu ni wallaalee wallaahi laazim. Waamaan dubbadhuu wallaalee. Waan hin dubbadhee walii dhiisuu wallaalee wallaahi. Rifaatuu laannaasuu akkana jijjiira akkana. Ija akkatti na diimatu gartanii. Akkas yaa Oromootiyya bakka inni jiru garree hin dhageenye faana isaan garree ilaa ammaan tanaa eega ganama bariisaa dalaga jeena biraa bahee hin agarree faana isaan dhageenye naaf dawalee jawwaalisaa cufaadhaaf ichi buutee miila bakar waaleeti. Nama bakka tanaan jira jee sii dawwalee ka jawwaalisaa cufaatanillee hin yaaddoytu jechuudha. Silaa jawwaalisaa dalagee jawwaalisaa illee hin dalagu kunoo jawwaalisaa cufaadha. Eega ganama na biraa bahee jechuudha. Meekam godinaan jettan ilmoo xiqqishoon daa'imni jechuu amma kunooti rafu jirti. Na iyyitee usuu dide baabaan kiyya meessa jira jette. Baabaa kiyya naafidii baabaan kiyya meessa jettee baabaa si hin agarre baabaa isii. Irratti dawwaleetiin khalaas sabbaree jechuu ilaa isaa tanaan makkarmatti taa'ee viidiyoo tan isinii maruu danda'e jechuudha. Ilmoo daa'imaa fi an akkanumatti jira jechuudha. Ilmoonis olla kaaftee na dhaabdee akkanatti qorannaan jirti. Saniifuu mee bakka inni mul'atuunis ni eeyna. Bakka inni dubbachuu taa'us ni eeyna. Nan ilaalla inshaallah. Oromooti yaawwanni akkasitti viidiyoo duraa irratti illee banee isinii maree dubbadhee jiru. Wanni viidiyoo duraa sanarra looleef kannaan naman dhage'u. Kannaan dhugumatti mataa jabaata. Baalagee jechuun baalagee. Ankadir maalii fi kannaa saahibaa isaa ilmoo daa'ima wanta kan beena san fuudhee deddeemu jiruun kana maaliif saahibaatitu na lolchiise jechuudha. Maaliif isaa ilmoo daa'ima fuudhee deddeemuun kana jala deddeemee isa maaliif saahibaatitu na lolchiise. Wanni inni loleef duraan irra guddaa ane yoo kana kadir quba qabaatu taate akka kannaa bakka akka ilmoo saniin jiru kadir akka quba qabaatu yoo kan taatu kan beeku taate bakka inni kannaan jiru bakka yoo kan kadir beeku taate ilmoo san akka galchanii duraan irraa eeggachuun. Yoo kan wal quba qabaatan taate. An akkana irraa inni jechuudha. Kannaan dhugumatti garaallee ni jabaata mataallee ni jabaata. Ilmoo daa'ima makluuqa san jechuun fuudheetti deddeemu jiran bakka namni hin beeknetti. Bakka namni hin beekne jechuun goda seenee taa'u jiran. Isaa mataa jabaatu kan isan dhageenye obboleessa gaa hammaatus bakki firraa geessan hin jirtu malee. San jala maa deemaatu na lolchiiseen.
wanni inni gadda fiidiyoo duraa irratti guyyaan maru Khadiira akkasitti itti xiyyeeffadee loleeffan maaliif kannaa isan dhageeyye jala deddeemaadha. Silaa isa dhagee ilmoo daa'ima saniin fuudhu jechuudha. Qaalii isaa godheeti waan hin ansiifin godha je'een san afatee hanga Khadiiritti deebi'u afatee jechuudha. Tigalee ani wanni hin loleef sababa kanaaf jechuudha. Sababa kanaa mujrima kana man dhageenya isa jala deddeemu jechuudhaafin lole jechuudha. Khadiiriinan niin guba dhaggaan ta'uu dhabee ilmoon sana bakka ilmoo xiyyaatiifin akkasitti fiidiyoo sana irratti guyyaan isinii mare lolee jechuudha. Amma immoo yookaan Nasiruu fi Aliin baanaan sun ka qaban taate isaan walumaafuu baanaa hodhii sigaa. Akkanarraan eeyne ilmoon tana bakka ilmoo xiyyaatiitiin akkasitti dheengaddaa Khadiir ol bee akkasitti dakkam godhe yookaan ammoo har'a isaan kaninan ilmoo isaanii teecha loluu jiru kan Khadiir kan qaban taate isaan malee kabiraa kan hin shakku jiru kan isaan qaban taate sangaamee irrumaa hin eegaa'u irrumaa hin eegaa'u isaanirraa.